bashannanni bashbashi Drewood viidiyoolee full HD ta'anii filmoota garagaraa kilipoota haalaan nama hawwatan draamaa fi baaculee haalaan nama bohaarsan argachuudhaaf Drewood seentanii subscribe nu godhaa yaada keessaniis jalatti nu roobsaa yaanni keessan nuuf irreedha nu filachuu keessaniif galatoomaa Drewood keessanii Feruza, eessatti isin kaasee? Asiriyaa teenyata kabira dhaquuf deemna. Yeroo qormaataa miti teessee qo'atte irra hin jiru. Abbaan nan beektu intala teegistii guma takkaan irra baasaa baraan daftara. Hin argine qabxii xiyya kaniin akkaan fidu. 20 irraa 10 irraa 10 faan fidaa bara. 20 irraa 20 qabde kaniin si kanne sanimi. Kaniin si kanne. Ha, bika deemtan deemaati yeroodhaan as deebi. Siime. Saatiin qormaata kanaaf isinii kennamtee raawwattee jirti. Deeqaa 5 qofaa isinii hafa. Warri maqaan barreeffatiin lakkoofsaa fi daree barreeffatiin dafaa irra barreeffadha. Feruza. Abba. An dubbiin irraa san hedduudha na yaachiftee jirti. Dubbii tamii abba. Ta qormaataa sanii? Ta qormaataati. Guyyuutuu qabxii 10 irraa 10 fide sammuu namaatiin hojjechaa kan jettee na sobaa jirtu kana an hedduudha na aarsite. Feeruzaatiyya wanni ati beekuu qabdummaan tana intaltee ati qormaata irraa laallattu san sammuu sii olii qabaatteeti miti. Garaagarummaan keessan isiin yeroo siif fayyadamtee qo'annaa si sirriitti qo'atteeti sadarkaa san fiduu dandeessi. Tanaafuu atiis yoo yeroo keetti fayyadamtee qo'annaa kee sirriitti qo'atte wanni qabxii itti fiduu hin dandeenye hin jiru. Dhugaa keeti abba. Qo'annaa kee sirrii qo'attee sadarkaa ol'aanaa fiddee akkana boonsiftu abdii guutuun sirraa qaba. Kanaafuu har'arraan jalqabdee yeroo keetti itti fayyadamiiti ammarraa jalqabii keetti kara qo'annaa keetti himee. Qormaata si kanne maali akkana turu? Ani wayin qormaata sqeetii irraa dalaga deefifee sammuu fayyaan hojjedhee qabee. Guutuutiin bar dalagee si kanne. Laal caaltu sammuu namaa sammuu namaati. Maal jechuu keeti? Angayoomii sammuu keetiin hojjechaa deema. Guyyuu sammuu keetiin maaliifin hojjedha? Kanaafuu ani fiifin hojjedha. Ammaan boodi arraan boodillee sirraa hin hojjedhu. Qormaata kanaanaa fi ati har'a fiduu laallaawu. Gocha qormaata walirraa waraabuu dhaabbisuun ofitti amantummaa barattootaa cimsuun imala haaromsa biyya keenyaa haa dhugoomsinu.